Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti hin amannameen. Akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni chaanaalii yuutuubii Daandii Fayyinaa kan taatan hundi keessan. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maqaan Waaqa keenya, Uumaa keenya Yesus Kiristoos kan kabajameef kan ol jejjedhanuuf haa ta'u. Maqaa isaa dhufne maqaadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kennaa guyyaa jimaataa waadaa fannoo jalaa qulqulluu Yohaannis kiristaanota hunda bakka bu'uun kan nuuf kennamte maqaa ishee kan kabajameef kan ol jejjedhanuuf haa ta'u. Kutaa sadaffaa 1:2 Ortodoksii Tawaahidoo kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Amantaan kiristaanummaa eenyuyyuu yeroo barbaadetti ka'ee kan itti dabalu yookaan kan irraa hir'isu osoo hin taane hundee raajotaa fi duuka bu'ootaa irratti kan bu'uureffamedha. Efesoon 2:20 irra ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Nyaata qimemii isaa barbaachisu hundaan qopheeffame irratti kan biraa yoo dabalan nyaatichi ni bada. Kiristaanummaanis akkuma kana hanqina kan hin qabne duuka bu'ootni uumaa isaanii irraa baratanii kan nuuf dabarsanidha. Itti dabaluuf yaaduun balleessuudha. Barumsa kanatti dabaluufis ta'ee irraa hir'isuuf akkasuma balleessuuf yeroowwan adda addaatti yaaliiwwan adda addaa taasifamaa turan. Akka fakkeenyaatti muraasa haa ilaallu. Bara duuka bu'ootaa bara dhaloota Kiristoosiin booda bara 1-70 bara kanatti namoonni baay'een barumsa duuka bu'ootaa balleessuuf kiristaanummaa balleessuuf maqaa Yesus Kiristoos jechuun akka isaan hin barsiisne doorsisuu isaan ajjeesuun yaaliiwwan adda addaa taasisaniiru. Bara abbootii duuka bu'ootaa irraa baratani. Lammaffaa irratti bara abbootii duuka bu'ootaa irraa baratan bara 70-160 yeroo kana keessa mootonnii fi namoonni baay'een kiristaanummaa balleessuuf abbootii kiristaanaa ajjeesuun, kitaabolee sobaa barreessuun, barumsa duuka bu'ootaa jallisuun waan baay'ee yaalaniiru. Sadaffaa bara wareegamtootaa bara 1160-312 kiristaanummaa balleessuuf hundumtuu xaa'otii akka amanu taasisuuf mootonnii fi warreen biroon yeroo itti raawwatamaa turedha. Bara shakkitootaa yookaan arfaffaan bara shakkitootaa kan jedhu kun immoo kiristaanummaan ijoollee isheetiin qormaata yeroo itti simattee barumsa kiristaanummaa faallessu barsiisuun yeroo itti eegalee ture. Kanuma kiristaanummaan ishee sirrii eeguuf maqaawwan kunis moggaafamaa dhufan. Isaanis Ortodoksii kan jedhu. Jechi Ortodoksii jedhu jecha Giriikii 2 Ortofiidoksii irraa kan argamedha. Ortoo jechuun sirrii qajeelaa fi doksii jechuun daandii jechuu yommuu ta'u, bakka tokkotti Ortodoksii jechuun daandii sirrii jechuudha. Manni kiristaanaa dhiiga gooftaa keenyaan hundeeffamte kun maqaa kana kan argatte yaa'ii Niiqiyaa irrattidha. Seenaa mana kiristaanaa irratti kan barannu yaa'iiwwan abbootii keenyaa yaa'iiwwan 3tu jiru. Yaa'iiwwan kun barumsa shakkitootaa dhorkuuf kan taasifaman yommuu ta'u, hubannoof akka ta'utti gabaabbinaan gabatee armaan gadii keessatti kennamaniiru. Maqaa yaa'ichaa yaa'ii Niiqiyaa bara dhaloota Kiristoosiin booda 325 baay'ina abbootii ta'anii 318 gantuun ka'e Aariyoos jedhama. Barumsi kaadhumsa isaa waaqni ilma uumamadha jechuudha. Lammaffaan yaa'ii Qusxinxiniyaa bara 381 baay'inni abbootii 150 gantuu ka'e ammoo Meqdooniyoos jedhama. Barumsi kaadhumsa isaa immoo Hafuurri Qulqulluun aangoon abbaa gadidha jedhe. Yaa'iin sadaffaa yaa'ii Efesoon abbootii 431 bara 431 abbootii 200 namni gantuu ta'e immoo Nisxiroos nama jedhamudha. Barumsi kaadhumsa isaa immoo
amala lama mintaawee jedhu ture. Abbootiin 318 kun Ariyoosiin mana kiristaanaa irraa erga dhorkanii booda amantii sirrii abbootii keenyaa duuka bu'ootaa irraa nutti dabarte akkuma jirtu ni fudhatan jechuun Ortodoksii jedhanii moggaasan. Kanaaf Ortodoksiin amantaa duuka bu'ootaa irraa dhufte Yesus Kiristoos Waaqa ta'uusaa kan barsiistu jechuudha. Tawaahidoo lammaffaa irratti yookaan baa irratti tawaahidoo kan jedhu. Tawaahidoon jecha gi'izii yommuu ta'u hiikni isaa walooma yookaan tokko ta'uu jechuudha. Kunis wantoonni lama walitti dhufanii inni tokko amala isaa tokko osoo hin balleessin wal simachuun wal eeganii qaama tokkoo fi amala tokko ta'uun kan ibsudha. Tawaahidoon boqonnaa 5ffaa jalatti kan ibsame ta'us yaadni isaa qaamni waaqummaa fi qaamni foonii wal simatanii tokko ta'uu kan ibsudha. Maqaa amantaa keenyaa irratti jechi tawaahidoo jedhu kan itti dabalame yaa'ii Efesoon irrattidha. Nisxiroos kan barsiisaa ture amala lama waaqni foon namaa irra buli gooftaan keenya yeroo dhalatu nama malee waaqa miti erga guddatee kennaa waaqummaa argate jechaa waan tureef barumsa dhorkanii tawaahidoo barsiisuun amantaa keenyas Ortodoksii tawaahidoo jedhanii moggaasaniiru. Eebbi isaanii nurraa bulu. Kutaa arfaffaa 1-3 doogimaa qannoonaa fi darbii darboo waliin ilaalla jechuudha. Sabskraayibii, laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuudhaan amantaa keenyas akka jajjabeessitan isinii nan hawwa jechuudha. Kanaaf isinis immoo nu bira dhaabbattanii akka nuti amileedhaan isin barsiisnu akka nu gootanii jajjabina nan hawwa jechuudha. Nagaan tura.